Rahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaadha jajjabaattu kam jirtan jira jirtu isiniin jechaadha. Boleewwan kiyya har'a kan inni isinii qabadee dhufe aappii bilaashaa takka jechuudha. Aappiin tun akka jaabatti isinii dalagdi. Aappiin tun garuu koodii qabdi, koodii ishiidhaan natu isinii himaa jechuudha. Obboleewwan kiyya warroonni jadida dhuftan jechuudha. Subscribe nuuf like share illee nuuf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa obboleewwan kiyya. Hayyee obboleewwan kiyya warroonni tiktook jalatti argamtan hundi keessanis jechuudha. Warri na beektanis warri na hin beeknes profaayilii kiyya jalaan sheentanii YouTube kiyya subscribe naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Wallahi obboleewwan kiyya aappii kana akkamitti itti laffee akka namni fidu nama fidu beeka jechuudha. Wallahi hedduu tokko carraaqee fida jechuudha. Sadiif jedhan obboleewwan kiyya hayyee aappiin isii tamii jechaan keessanii oolu. Aappiin isii tana jechuudha obboleewwan kiyya. Akkuma maqaa isiidha asirratti argaa jirtan kanatti itti barreeffatanii buufattan jechuudha obboleewwan kiyya. Hayyee ni seena jechuudha. Isii dalaguu jira amma. Ni agartan jeetii yaada jechuudha. Akkatti isin daladdu laala ni agartan jeetii yaada. Xiqqooma takka illee ni boottu. Tayyib obboleewwan kiyya aappii tana ani garagaleetan jechuudha. Koodii isiidha itti jaddada jechuudha. Asitti koodii kana obboleewwan kiyya koodiin isaadha duwwaa gama olitti arma gaditti illee duwwaa barreessite jechuudha. Tayyib seennee alaallume obboleewwan kiyya akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Wallaahi akka ajaa'ibaa kana dalagaa jechuudha aappiin akka ajaa'ibatti. Tayyib obboleewwan kiyya mee yuutuubii seennee alaallu ni agartan jeetii yaada obboleewwan kiyya. Wallaahi akka ajaa'ibaa dalaga jechuudha aappiin akka ajaa'ibaa kana dalaga ni agartan jeetii yaada obboleewwan kiyya. Obboleewwan kiyya yuutuubiin kiyya kan duraadha seera malee waan banameefan ofirraa haqee garagalee amma isa kana jechuudha. YouTubein kiyya obboleewwan kiyya hundi keessa warra jalatti argamtan guutuun keessan subscribe naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. TikTokin kiyya illee isuma kanaas jala jira jechuudha. Gartee profaayilii kana yoo tuttanii seentan jechuudha. Isuma kana jechuudha YouTubein kiyya. Kana seentanii argachuu dandeessan jechuudha obboleewwan kiyya latuuli. Ni agartan jeetii yaada obboleewwan kiyya hadaraa amaanaa warroonni viidiyoo kana agarte hundi keessan share illee like illee subscribe naaf gochuu hin dagatin achuma seenteti. Aappii hedduun aappiin dhiifama obboleewwan kiyya namoonni irra dawwale aappiin kunillee ni dalaga jechuudha. Inni kunillee ni dalaga. Dhiifama obboleewwan kiyya namoonni irra dawwalu jira. Tayyib aappiin ni dalaga jechuudha. Inni kunillee ni dalaga kunillee ni dalaga jechuudha. Ni agartan jeetii yaada inni kunillee jechuudha. Kunillee akka ajaa'iba dalaga kunillee ni dalaga tunillee ni daladdi. Aappiin hedduun ni dalaga jechuudha obboleewwan kiyya. Silaa aappii kuni haga irraadhaa kan dhaabbateen mana agarree jechuudha. Aappiin kun akka ajaa'iba dalaga aappiin kun yoo gabbuufattanii itti fayyadamtan. Obboleewwan kiyya hedduu galatoomadha warri na jala jirtan subscribe like naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jira obboleewwan kiyya hundi keessan jechuudha. Obboleewwan kiyya egaa namoonni wal beekumsaa fi wal wallaalan qabu obboleewwan kiyya aappii akka ajaa'iba dalagaa naaf subscribe naaf gochuu hin dagatinaadhaan isiniin jaa obboleewwan kiyya aappiin kun akka ajaa'iba dalaga wallaahi umallee dhibaa'u jechuun ni agartan jeetii yaada silaayi. Ayyee obboleewwan kiyya hedduu galatoomadha subscribe like naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.